kunis bakiin irraa ka'ee yeroo takka ergamaan rabbii deemanii mana sahabaa tokkoo gadi dhaqanii sahabtichi kun miskiina mana isaa keessa waan jiru itti dhiyeesse. Wanni inni buusaadhaaf itti dhiyeesse waan nyaata ittiin nyaataniif khal itti dhiyeesse. Khal jechuun akkuma beekamu waan nyaata daakuu irratti habni jedhaniin nyaata daajestii yookaan daakuu nyaanni akka namarra daakamuuf nama gargaara. Wanni suni buusaa hin taatu kan ittiin nyaatan hin taatu. Nyaatan san irratti dabalataan nyaata san akka yookaan fedhii nyaataa namaaf bantuu fi wanni san gubbaarraan dabalamti malee akka nyaata bu'uura nyaata ittiin nyaatanii fi miti. Kana gizeenii fi ol seenan khal wama jaan kana amma khal kun bifa qaruuraa keessatti kan tolfamee dhufuu jira. Inni wanni irraa tolfamu biyya Arabaatti waan akka timiraa yookaan zabiib sanii yeroo dheertuudhaaf tureeti. Wanni sun yeroo dheertu gizee ture dhangaggaa'ee khal akka xuuxxoodhaa jechuudha. Xuuxxoodhaa waan kanatti ta'a. Sahabticha kana hoggaanii fi bira dhaqan nyaata sila ergamaa rabbii faadhaaf dhiyeesse buusaan qabu, danfan qabu. Danfa ittamu, maraqa ittamu, saniis hin qabu. Maal dhiyeesseef? Daabbumaa fi wooma qaban jechuudha. Daabboo isaanii yeroo sanitti wooma qaban sanii khalumaa wajji dhiyeesseef. Aannan hin qabu. Waan silaa wayii nyaatan san qabu. Khal kana hoggaanii fi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhiyeessanii khaaxira isaa eeguudhaaf hin qabu waan qabu dhiyeesseemi. Ni'mal idaamu khal. Idaam jechuun silaa idaam jechuun buusaa adda addaa suugoodha ittamoo waan adda addaa tana tan wayii wajjin nyaatan. Inni idaamuma saniifuu khaluma kana dhiyeesseef. Kana ergamaan rabbiitii sallallahu alaihi wasallam khal kana faarsan. Maal jaan? Ni'mal idaamu khal. Akka qalbiinsaa waan silaa namaaf dhiyeessan keessummaaf dhiyeessan san hin dhiyeessine jettee qalbiinsaa hin cabneef jecha waa tolee jaaniin. Duuba rasuulli aalamaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii hoggaaniitiin waan san faarse innilleen gammadee warri ergamaa rabbii wajjin jirulleen gammadanii idaama san buusaa bikka silaa suugoo tajannuun ammaan tana suugoo san khaluma saniin nyaatanii itti gammadanii wanni kun hadiisa ta'ee hafe. Kanarraa ergamaan rabbii hadiisni kun muslim keessa jira. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الإدام الخل نعم الإدام واتولي وامي لجيجان إدام ماهو سوق ماهو خل سوق نفتو واتولي جاني خاطر إساسا اللي جيسا أسرى حديثة خنرى واحد دوتو بركم إدام خن مالي ونين نغرغارو إدام لديني ينو سوقون نياتو سنكنمني نياتو nyaata san wayyeeffatee akka nama nyaatuu fi nama gargaarti. Saniif idaamuma san keessattuu faaruu idaamsan khal idaam tahuu ni faarsan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Waan kana keessa maaltu jira? Khal nyaata daakuminsa nyaataatiifis nama gargaara waan ta'eef as keessa ilmi doktorummaatu jira ammaasis ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kanuu fi man kana keessatti. Yeroo hunda waan nyaata daakuudhaaf nama gargaaru san itti fayyadamuun waan gaarii akka taate islaamummaa keessatti fayyaa namaatiifis gaarii jechuudha. Nyaanni irra hedduu dhukkubni wanni namni dhukkubsatuun maal dhukkuba kana kan fibbituun maali? Harkuma shaniin jaan qobuma shanan kanaanii dhukkuba fibbitaa jaan wooma garaadhaan yeroo hedduu namni gideen dhukkubsatu yeroo iida namni garaan dhukkubne hin jiru iida maaliif saambusaan hin hafu yeroo ramadaanni dura seenu. Wanti takka naftu waan lafa kanarra goggooyduuf jiituu hunda namni dhukkee gisee irraa kaase makiinaan garaa keessaa giseetti heddummaatti makiinaan duraa wooma lamaa fi kana daakuu barte daakuu hin dandeessu jechuudha. Amma maashinuma waa daakuu kanaahu cooma yoonii fi keessa maashinni maal godhuu hin danda'u daakuu hin danda'u. Cooma san maal godha maashina balleessaa cooma ittiin godhinaa jaan. Akkasuma garaan namaa kunis makiinaan namaa tunis waa hedduullee daayitu. Garuu hoggaan namni dhukkubsatu wooma harka qoba shanan kanaan ifitti gagguuruutu ilma namaa kana dhukkubsa. Saniif baalaansii fi eeggatanii waan silaa nyaata namarraa daasisu sanitti illee fayyadamuun nyaanni garatti nyaatan akka namarraa daakamuuf waan nama gargaaru sanitti fayyadamuun kun ammas waan shari'aan teenyallee faarsi jechuudha. Ergamaan rabbii maal faarsi jechuudha? Ni'mal idaamul khal je waa tolee waa miidhagee je khal jechuun
waan nyaata daakuudhaaf nama gargaaru waan ta'eef nyaata waan namarraa daasisuuf nama gargaaru si gargaarutti fayyadamuun waan gaarii fayyaa keetiifis gaarii akka taate jechuudha. Ni faarfama akka shari'aadhaatti wanni sun faarfamee jira jechuudha. Ammoo taateen tun taatee miskiinas haatira siidhaa miskiina akka qalbiin hin cabne godhu jechuudha. Yoo mana miskiinaa tokko dheeyte waan qabu sidhee waan qabu sana hin tuffatinii nyaadhuufiti. Yoonii fi mana tujjaaraa jechuudha nama tujjaarummaa if quba qabu inni isaan tujjaara jee if ol guddisu dheeyte xiqqishuma nyaadhu jedhuuf itti guddisini. Qoonqoon maal gootee jechuudha dhufee jaa beela bee jaa tuffiitu akkasi jira miskiina gidee dheeyte nyaadhu jaa ammoo guyyaa san irraa nyaatteef yoo fitte hiraata ijoolleellee irraa nyaachuu baltaa waa bu'aa buusiif miskiina sanii bu'aa takka buusiif waan hiraataan bitatan san dachaa sanii godhii kanneef malee hoggaa irraa nyaattu san yoo irraa nyaachuu didde na tuffateeti nyaata kiyya kanaatu takkaahuu maali miira gadaantummaatu itti dhagayama akka san itti hin dhagayamne nyaattee waan sanirra caalu dachaa san gootee bikka buusuuf jechuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas godhu ture. Hoggaaniif sahabaa kana keessaa namni kun sadarkaa adda addaa jira. Miskiina bira gizee ni fidhaganis haatira isaanii miira isaanii eegeefiiti isaan biraayis nyaatanii nyaata isaanii sanillee faarsanii guyyaa atis akkanaan nuu qoottu jedhanii yookaan waan guddoo takka erganii fi godhuufii turan jechuudha. Saniif miskiina irrumaa nyaattee hiraata hunda agabsitee halkan san hiraata nurraa fidhe akkas godhuu hin qabdu. Akkuma namichi hoggaanii fi keessummaa gizee ni dhagee hoggaa waan qaban daabboo itti fidan daabboo warri duratti godhu daabboo jajjabbisan gizee itti fidan haya idaamiin fidaatiin eegideen maal itti fidoo hoote waan daabboo nyaataniin fide jee gizee biraacha hoote ni duruu daabboo dara jalaa fide gizee maas talamadaa fide tanaas duruu fide tasdaffaa gizee fide inni tanaas gizee inni biraachi gargara duruu fide hoggaa fide haya alhamdulillahi bar jeen garaana dhukubaa saniifin haasamattiin deemaa jeen maal jennaan midhaaniitu hedduun irraa hin daa'ime haasamattiin deemu jeen keessummaa bira bulee bakka inni jiru san haya jeen hogguma dhuftu asiin irra hin dabrin jeen hoggaa dhuftu isaan bahi jeen ammaa garaan si dhukkuba kan nu goote booda immoo kaama fayyite akkam nu gootaa asii keessummaan irra hin dabrini achumaan dabri jeenna na bira bulin jeen dhuftee haa ta'u hoggaanii fi atis keessummaa gizee dheeydes hedduu namatti hin ulfaatinii suqalaa jaaniin jechuudha suqalaan tahinii suqalaa kanuma jechuudha namichi ifiifuu rakkatee waan san godhee waan inni hin qabne hunda tanan qabdu mee tana fidi haa ambar tana nyaaddu yoo nyaanne duraan itti yaaddadhu ta'e deemuu qabda malee feetu sinqii teessan maaliif fudhattee deemuu qabda if jalatti namni akka fi beeku alaa waliin lallabu fudhattee deemuu qabda malee keessummaa mana namaa dheeytee ambar tanaas hin nyaaddu ruuza si fidan ruuzaas hin nyaaddu ruuzi kun gaastira hin qaba paastaa hin nyaaddu maarree hin nyaaddu kanaas hin nyaaddu duuba akkamsi godhan ummata nyaattaa saniifuu namarrattis maali laa darara walaa diraara namaas hin cinqin efis hin cinqin maaliin amala kee guyyumaan harre fe'adhu yoo fe'e malee bakka keessummaa dheeytetti thaqiilan tahin akka ganaa namni keessummaa jibbu haala sanis golgodhuun dhoorkaadha akka shari'aa keenyaatti saniif namni keessummaa dheeytes haffallii tahiyyatti hoggaa keessummaan si dhufteetis keessummaa haala gaariidhaan simadhu wooma qabdu saniin wooma qabduunis simatti sahabaa irraa amma wanni hubannu hadiisa kanarraa ni'mal ijaama hin qabu jedhee ka'ee hin cinqabne wooma qabu san dhiyeesse ergamaa rabbiitiif sallallahu alaihi wasallam maal dhiyeesseef idaam khal dhiyeesseef haya me'ati fakkeenyaaf ruuza goggogaa fideetuma hoo khaluma kanaan ruuza yoo nyaaddu hin jaallu ruuzaan khalii nyaaddaa yookaan biddeenaas bar hin qabnuuti hoo biddeenaas khalii nyaaddu yoo jaani khaliiniin biddeena nyaaddaa maaleetu achi tabiraa irraa hin kaayamu ergamaan rabbi waan san faarse jechuudha bar khal hajaa'u kuni akka namaa keessummaa amma sibira dhufee yoonii fi wanni bikka sanii nyaadamu biddeena ta'e biddeenaa fi khal waliin dhiyeesseef kadam fin jirre dhiyeesseef jechuudha kana faarse ergamaan rabbiidhaan hin tuffatu jechuudha yujillu ni'ma wa in dakkat ni'imaa ni guddisa yoo xiqqaattellee ni guddisa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam khaatira miskiinaatis ni eege jechuudha saniif ni'mal idaamul khal jaan waa tolee jaan waan kana keessa miira khaatira yookaan
miiri gataantummaa kan silaa miskiina dhageemsan akka ittiin dhageemne godheeti san qofaa memmaasis as keessatti ergaa guddoo takka nuu dabarsan ergaan guddoo nuu dabarsan doktorummaadha waan fayyaa namaatiif irra hedduu namni wanni dhukkubsatuun wooma 15 fitti gad naqu waan ta'eef makiinaan garaa keessaa daakuu dadhabdee wanni adda addaa gisee itti taate keessaahuu wanni zeeta qabu cooma qabu irra hedduu hoggaan namni akkuma jenne wanni dhukkubsatuuf yeroo guyyaa idaatis kafoon yeroo hedduu nagarree iidaa rafaafaa irratti foon kana namni figgan lakkisa hogguusan dhukkubsate jechuudha tokko nagambo bar garaa na dhukkubee guyyaa kanaaf irra hedduu namni giseen garaa dhukkubsate makiinuma tanaahu maal godhu jechuudha firraa salphisuu makiinuma garaa tanaahu ilaal hoofcha'uu gisee daakan irraa qaba namni kun harkaani irraa qabaatti bakka takkatti itti gadi lakkisu yoo horortee baasi yoo bakka takkatti itti gadi lakkisu saniifi waan doktorummaa ergamaan rabbi as keessa nu dabarsan waan nyaata silaa hadmii godhu waan nyaata daakuudhaaf nama gargaaru san ni faarse ergamaan rabbi wanni nyaata daakuudhaaf nama gargaaru maali takka nyaatuma sanuuhu akka namni hoofcoorraa gizeenii fi maali warri hoofcoo daaku bira dhaabbatee akkasitti waan harkaan irraa qabee sutti godhutti nyaata xiqqoo nyaachuu bikka takkatti yoonii fi fitti dhawan bikka takkaa yaannaan dhukkubsate dhukkubni sababa sanii nama dhufa saniif xiqqishoo nyaachuu hanqa jalaa bootaa qabachaa deemu firraa nyaatuma kanaahu maal jaan osoo hin quufne dhiisi hanqa ol guutamee jechuudha hanqa laagaatti ol geessutti yoo itti guutte guyyaa san garaansa dhukkuba saniif salphisu xiqqishoo niis hin beelawin hoggaa beeloyte nyaadhu jalaan hogguma beeloyte nyaadhu osoo akkasitti itti ol hin guunne osoo garaan itti ol hin guutamne xiqqishoo banaa takka dhiisii fija bikka hafuura baafattu jechuudha hoggaa garaan akkasi guutame namni kun ka'ee wamaa'uu dalaguu hin danda'u achumaan gangalatu jaan maali midhaan kun lafarraa dhufe waan ta'eef lafa gammizaanaami lafatti namni gammizaane namuma khalaas lafumaa ol ka'eetuma achi dhaqee deebi'uunu ba'a guddoo hojii irrattis maaltu dhufa kashlabbummaa dhufa hojii irraa islaafachuu dhufa saniifi iddugalatti nyaachuutu bareedaadha kanaan barsiisan iddugala nyaachuu jechuun akka nyaanni san namarraa daafamu hoggaa bikka takkatti guutame garaanis daakuun hin daafamtu jechuudha ni hororamtii garaanis daakuu dadhabee garaacha keessattis dhukkubni hedduu namni wanni himatuuf sababa kanaaf ammaas nyaata dhiisuunis rakkoo garaachi waan daakuu gisee dhabe maal daaka ifiifi wal daakaa gaastiree itti dhufu yoo itti guddatees akka daakuu hin dandeenyetti rakkoodha kanarraa wanni jaal hoggaanii fi islaamummaan heera tokko nuuf keessa bakka kanatti heerri isiin nu keessa kaakami hogguma beeloyte nyaadhu jaa hoggaa beeloyte ammaas hin dhiisin beela saniin yeroo dheertuun turini hoggaa beeloyte nyaadhu osoo hin quufne firraa dhiisi jaa osoo hin quufne gisee osoo nii fi maali jechuudha osoo maali taankiin garaadha kun itti ol hin guuttamtee afaan gubbaan taane firraa salphisuutti irra wayyaa xiqqishoo banaa xiqqishoo dhiisuufi yooni banaa san hafu baatte rakkoon numa dhufti numa dhukkubsate saniif fayyaadhaaf namni gizee hunda yeruma beelee nyaatu osoo hin quufne firraa dhiisu doktooraa hin barbaadu jedhan maaliif baalaansii isaa eeggachaa jira baalaansii ta'aa deemte yookaan dhukkubninis haruma saniini nama dhufa beela'uunis dhukkuba quufanii wasanaa ba'uunis dhukkuba saniif iddugala kanatti jiraachuutu bareedaadha jiruu islaamummaadhaa tan ergamaan rabbii nu barsiisan tana taachuu waan ammaas nyaata namarraa daaku sanitti fayyadamuun tan nyaata daakuudhaaf nama gargaartu itti fayyadamuun waan sanni faarsee wanni sun takka nyaata xiqqeessuudhaan yookaan eega nyaatan boodaan waan akka nyaata silaa namarraa daayessisu godhu waan maal qabu akka xuuxxoodhaa tan qaama namaa kanallee surgootu jedhan hamuudaa jaanni afaan barbaadu hamuudaa sanittillee fayyadamuunis gaarii akka taate qaala wajaala yaakulu ni'mal idaam haala saniin ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam miira namaallee eegu miira miskiinaatti gizee dhayte eegu keessaa mana miskiinaa gizee dhayte nyaattee gammachiisuu ammoo waan san bikka buusuu qabdu nyaattee gammachiistus tuffatu waan isaan sikkannan maaliif nu tuffatee akka san ittiin dhage'amne kanuma hundatti ergamaan rabbii haala namni kuni miskiina hojjetti jiraatu tujjaara hojjetti jiraatus nu barsiisuutu hadiisa kanarraa hubanna jechuudha ni'imaa guddisuu nyaata faarsuu an kanaan nyaadha an bar kanaan hin nyaadhu keessummaa dhayxee miti keessummaa dhayxee maal dheeysan waan qaban dheeysan an bar
biddeena malee nyaadhu eessaa sii fidan duuba biddeena hin jiru biddeena haya takka maallaqa kan qaban ta'an ambar biddeena malee nyaadhu saniifi amala keessan fuuluma duratti takka biddeena kee miika keessa guuttattee deemuu qabda yoo biddeena malee kan nyaanne taate yoo ammoo nama noormaalii taate rakkoon qabu saniifi nama cinquulleen hin barbaachisu wooma inni qabu san faarsitee fi sanuma fayyadamuu an tana malee nyaadhu an kana malee nyaadhu eessaa sii fida an foon malee nyaadhu akkam ta'eef sii fida foon namaa nyaattaa duuba saniif namni keessummaa nama dhaquus ulfaachuu hin qabu nama itti dhaqu san irratti haffallachuu qabaa ka keessummaan itti dheessisanis waan qabu dhiyeessuu fi bareedaadha jechuudha haala kanaan miizaan barsite madxul iktisaad fil akli nyaata keessatti ammas qusannaan fayyadamuu jechuudha nyaatuma hundaa'u nafsee tana if barsiisuu ammoo akkas jettee nyaata hundaa'u nafsee if barsiisuu jettee kasi dhukkubu nyaata kana yoo nyaadde na dhukkubaa beeti nyaata yoo nyaadde si dhukkubu san fudhachuun ifiifuu dhukkuba ifiifuu dhoorkaadha akka shari'aadhaatti shari'aan waan san hin hayyamne maaliif hin hayyamne fakkeenyaaf ati nyaata akkanaa kana yoo nyaatte ni dhukkubsatta jedhee doktorri qabatamaan waan kana haala kanaa qabdaa kanatti hin dhiyaatin jedhe keessummaan dhageettee waan san hin dhiyaatin amala kee warra manaa sanitti hin ulfaatin jenne malee keessummaan dhageettee waan hoggaa kaan si dhukkubsu hin nyaatini dhiisiituma magaalaan hin jirtu mee ijoollee waan akkanaa takkanaa laala waan takkanaa laala jettee gizee amala keessan yeroodhaan maal godhachuu qabda itti yaaddachuu qabda namni akka fi beeku namni hiraanni shuumoo gizeen qoraan itti guurrataa jaan shuumoon dafteen bilchaattu kan dafteen bilchaattu waan ta'eef wanni bilchaachuudhaaf turtuuf qoraan yeroon itti guurrate jechuun namni amala isaa beeku yeroon itti yaaddatee deemu karaa akkanaatiin deema waan akkamiti yookaan gaa yoo rabbi irratti hirkattee deemte hirkattee guyyaa tokkichaa san dhukkubsuus ammoo nama biraarra ba'aa taatee dhukkuba san nama biraarratti illee keessummummaadhaan cinquun akka hin qabne yeroon keessaa amma jirru dilas cinqiin san illee hin jirtu ammaas hadiisa kanarraa wanni guddaa nu hubannu tawaadu annabii sallallahu alaihi wasallam tawaadu of qaqqabu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam tawaadu isaan qabaachuu turan akkamitti nyaata san faarsanii jechuudha xaamu faarsanii haaluma bareedaadhaan faarsanii sadarkaa isaanii miira isaanii sanillee ol fuudhanii akkamitti akka gaggeessan kana irraa hubanna hadiisni itti aanu kan namoota nuti sababa isaaniitiin rizqii razaqamu sanirraa dubbataa kun inshaallah sagantaa itti aantu keessatti yoo dubbanne malee sa'aanis nu jala geessee jirti namootan sababa isaaniitiin nuti razaqamu kan nuti nuutu isaan razaqaaf ta'e kan ammoo rabbiin sababa isaaniitiin rabbiin nu razaqu jiru yeroo takka takka namni nama laalee hoggaanii fi harkaa suuraa irratti hoggaanii fi isa gammachiisuu dhabde suuraan bareedduutti ta'uu dhabde nama akkana kana warra namni silaa gizeenii fi harku miira gataantummaatiin laalee namni tuffatu isaan kan namni nuutu isaan sanuu razaqa nuutu nama saniiuu tolottelee nuu jiraachisa jiru kan ammoo rizqummaan teenyaa'u sababa isaaniitiin taate rabbiin isaanuma saniin kan nama razaqu yeroo takka takka sanii fi shari'aan tun hedduu bareedduudha miidhagduudhaas waa hedduu bikka namni itti dhawamu hin beektu hoggaanii fi haala harkaa ijaa kanaanati haala gadhaantummaa yookaan namaa gattahuu agartee waan saniin yoo akkas akka fudhatu taate dogoggora gaaga'ama jechuudha qileedha seenaa namni waan sanirraa akka eeggachuu qabu ummata silaa namni akka gadhaantiitti ilaalu kan sababa isaaniitiin rabbiin ummatuma kaanuu razaqu jechuudha rizqummaan isaaniitu sababa isaaniitiin dhufte jechuudha wanni bargizeenii fi rooba dhabanis eenyu baasan dadadhaboo gurguddoo dadadhaboo nama qaamni irruu isaan kun maal jechuudha sababa saniini rabbitti maal jaan jechuudha yaa rabbi kun isaan kanaaf jecha maal nuu godhi rahmata nuu godhi isaan san sababaa nuti razaqamnuun jechuudha hattu rizaquuna sa isinni razaqamtini jaan watunsaruuna gargaarsa rabbi irraa ni argattanii illaa bidu'afaa'ikum warra dadadhaboo silaa isin keessa jiru san isaan saniini rabbiin isin razaqaa sababa isaaniitiin razaqamne jechuudha hogguma rabbi kadhannu yaa rabbi akka keenyan laalini isaan kanaan nu razaqa jechuudha beeki gizeenii fi namni rooba kadhanna jedhee ijoollee gizeenii fi baasan beeyladaa gizee baasan akka keenyan laalini nuti akka hin qabnu isaanuma kanaaf isaan kun warraati isaanii nama razaquun jechuudha rabbiin kanarraayi inshaallah kanaafi itti aanuudhaan ammas namni wasanaa bahu waa hunda keessatti diin keessa wasanaa bahuun hammeenya isin qabdu san inshaallah sagantaa itti aantu keessatti irraa dubbannu taha warra waan dhageetti dalagu rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jalaa rabbi nu haa baasu
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.